Baga nagaan dhuftan kabajamoo Dr. Tashoomaa Addunyaa sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti kantiibaa magaalaa Shaggar, kabajamoo Aadde Misir Tasfaaa hooggantuu biiroo daldala Oromiyaa, kabajamoo obbo Alamaayyoo Tulluu itti gaafatamaa paartii damee magaalaa Shaggar, kabajamoo obbo Bariisoo itti gaafatamaa daldala magaalaa Shaggar, kabajamoo Maggaabii Addis Taayilataa pirezidaantii mana maree daldala magaalaa Shaggar, kabajamoo obbo Shimallis Mangeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii kutaa magaalaa Firii, kabajamtoota hooggansaa magaalaa Shaggar, kabajamtoota hooggansaa kutaa magaalaa Firii akkasuma daldaltoota keenya abbootii qabeenyaa fi warroottan sadarkaa irratti argamtan baga nagaan dhuftan. Ayyaana aaraa sababeeffachuudhaan ayyaana bara 2007 sababeeffachuudhaan egzibishiniif baazaariin kun asitti qophaa'ee jira. Baazaariin hojii daldala ammayyoomsuuf gargaara. Walitti dhufiinsa daldala keessatti akka cimu gargaara. Daldalli diinagdee fi lafee dugdaati. Daldalli oomisha gargaara. Oomisha ammoo walitti dhufeenya barbaada. Daldalli iskaarsitii yookaan ammoo fedhii irra dhufa. Fedhiin bakka tokko jiruu fi fedhiin bakka bira jira adda adda waan ta'eef fedhii wal quunnamsiisuun hojii mootummaa keessatti akkasumas hojii daldaltoota keessaa guddaadha. Akka bara kanaatti mootummaan keenya dinagdee gooroo irratti riifoormiiwwan gargaraa gaggeessaa jira. Riifoormiin kun ammoo infraastiraakchar divelopmentii wal qabatee infraastiraakcharoonni gurguddaan gugaleessi gabayaa babal'aan akka uumamuu danda'u akkasuma immoo daldaltooti karaa seeraatiin akka daldaluu danda'anii fi kaka'umsi daldaltoo keessatti akkuma investmentiin keenya kaka'umsa uumuudhaan production akka inni dabaluu danda'uudhaa fi qajeelfama adda addaa bakka gabayaan rakkatetti bakka gabayaan dhukkubetti ammoo gabayaadhaaf qoricha kennu gabayaadhaaf fi seera baasuu regulation jiru jechuun hojiin gurguddaan hojjetamee jira. Kanaafuu dinagdeen gooroon amma kunini baay'ee uummata kan fayyaduu fi dinagdee kanaan dura daldalaan qabamee jiru kan banu waan ta'eedhaa fi baazariin akkana akkasuma immoo agarsiisii daldala akkasii bakka adda addaatti qophaa'u qaba. Akka kutaa magaalaa Firiitti jiddu galeessa gabayaa gara 17 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra. Daldaltoota rakkoo dinagdee gooroo sababeeffachuudhaan bakka adda addaatti rakkoo barbaadan nama gara 355 tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Baay'een isaanii saamsamanii jiru. Baay'een isaanii immoo of eeggannoo argatanii akka hojii galan godhaa jirru. Kanaaf hojiin kun cimee kan itti fufu ta'ee gama biraatiin ammoo maanufaaktcharingii gara 336 ol as keessa qabna. Maanufaaktcharing keenya akka inni dabalaa deemu investmentii keenya akka inni cimaa deemuu fi namni eeyyama daldala baafatee teknooloojiin deeggaramee akka inni hojii daldala bal'inaan galu walitti dhufeen daldala akka inni cimuudhaa fi magaalli keenya magaala jiddugal daldala jiddugal misoomatii fi jiddugal gabayaa gurguddaa akkasiin taatuudhaa fi hojiin karaa keenyan hojjennuun baay'ee murteessaadha. Bara kana hojiiwwan akkasii qabannee jirra. Kutaan magaalaa Firii jiddugal investmentii akka ta'u jiddugal daldalaa akka ta'uu fi daldaltooti baay'een kan asii burqan Smart City keessatti ija shaggarii taate akka inni tajaajiluu dandeettuudhaa fi hojii bara 2017 keessatti waadaa uummata keenya galuu barbaanna. Kanaaf bara 2017 bakka geessan daldaltooti keenyas bakka bara 2017 dhaqqabdanii jecha Dr. Tashoomaa Addunyaa sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti kantiibaa magaalaa Shaggar asii dhufanii akka aasaa Faniisaa Tumusa taasisan affeera kabajaan naasii madda. Yeroo baay'ee magaalli fi jireenyi uummataa adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Magaalli kan barbaachisu jireenya uummataa fooyyessuu fi magaalli cimaa iddoo jirutti jireenya uummataa fayyaa gaarii kan ta'e hin qabna. Jireenya uummataa immoo kan fayyaa ta'u gaarii kan ta'u qilleensa gatii tasgabbii gabaa waan jiruuf yoo ta'e malee gabaan tasgabbaa'uu yoo hin dandeenye qilleensa gatii tasgabbaa'uu yoo hin dandeenye namni barbaade magaalaa keessa yoo jiraate illee fooyyeensa jireenya gaarii argachuu hin danda'u. Kanaafuu kaayyoon magaalaa keenyaa jireenya uummata keenyaa fooyyessuu waan ta'eef yeroo ayyaanni ga'u sagantaa kana fakkaatu qopheessinee raawwachuun yeroo baay'ee bu'aa qabeessummaa taaneerra. Bara kanas erga Shaggar hundaa'ee booda hojii gurguddaa hojjenneerra. Bara kanas bara haaraa ayyaana sababa goonee egzibishinii
yookiin baazaarii qopheessineerra. Sagantaan kun akka magaalaa keenyaatti iddoo caala har'a kan jalqabamu yoo ta'u, iddoo biraas gabaa sanbata guddaa yookiin Sunday market in qabna. Kanarratti sirriitti beekamu kan qabu sagantaa kana kan qopheessinu ummataaf qofa odoo hin taane qaamota oomishaniifis waan ta'ee kana sirriitti beekamuu qaba. Baazaarii kana yoo qopheessinu, egzibishinii kana yoo qopheessinu kaayyoon isaa baay'eedha, bu'aan isaa baay'eedha. Yeroo baay'ee daldaltoonni keenya sirriitti kan hin beekne gatii bu'uura bu'anii jijjiiruuf hin yaalu. Namni gatii dabalee kan jijjiirame hin jiru. Namni gatii waan dabaleef kan guddate hin jiru. Namni gatii bu'uura bu'ee investimentii isaa karaa addunyaatti kan guddisee hin jiru. Yeroo baay'ee yoo ilaaltan biyyoonni baay'ee kan guddatan oomisha isaanii guddisanii waan gabaaf dhiyeessaniifi. Kanaafuu nu akka magaalaa keenyatti qaamota lamaanuu deeggaruu barbaanna. Maaliif namni bitee nyaatee gatii hawwataan yoo jiraate jireenya isaa fooyya'a. Namni oomishee gatii gaariidhaan yoo gurgurees dinagdeen isaa hin jijjiirama. Kanaafuu sagantaa kana fakkaatu yoo dhiyeessinu uummanni keenyas beekuu kan qabu, daldaltoonnis sirriitti beekuu kan qaban carraan kun hin argamu. Kana keessatti qaamota lamaan walitti finne dinagdee magaalaa cimsu'a, jireenya uummataa fooyyessu'a, oomishtummaa daldaltoota guddisu'a. Kanaafuu qaamonni kanarratti hirmaattan kana beektanii carraa kan fayyadamtanii oomishtummaa keessan dabaluu, oomisha keessan dabaluu isinirraa eegama. Kan magaalaa kiyya irratti xiqqoo sirriitti yaada kennuu kan barbaadu inishatiivii jalqabnee sheedii 3,600 caala hojjenneerra. Yeroo kana sheediin kun oomishee gabaa keessa ilaalamuu qaba. Sheedii qofa miti nu kan barbaannu, sheediin oomishee gabaa keessa bahuu qaba. Qaamni oomisha keessa kan jiru kan beekamu yoo oomishe qofa. Qaamni gabaa keessa dorgomuu kan danda'u yoo oomishe qofa. Calluma jee ayyaana waan ga'eef dhoksee nan jijjiiramaa kan jiru jiraate namni jijjiiramuu, daldalli abbaa daldalaa jijjiiramuu hin danda'u. Waan dhokseef dorgomuu hin danda'u. Waan gatii dabaleef dorgomuu hin danda'u. Maaliif barri itti aanus dhufuu danda'a. Namni kan biraas galuu danda'a. Kanaafuu ani carraa kanaan kutaa magaalaa keenya keessa hundaa kan jiran uummanni keenyas daldaltoonnis carraa kana fayyadamanii jireenya isaanii akka fooyyessan carraa kanaan waamicha kiyyaa dhiyeessuun barbaada. Uummarratti kabajamtuun addee Masarat Asaffaa kallattii akka nuuf kennan nan gaafadhaa kan galatooma. Thank you. Hundi keessan asitti kan argamtan hawaasni daldalaa oomishtoonni warri qinxaaboo irratti hirmaatan hundi keessan baga jala bultii bara 2017tiin ga'e jechuun barbaada. Egaa ayyaanni kun jala bultii yeroo kabajnu keessattuu fooyya'insa dinagdee gooroo wajjiniin mootummaan tarkaanfii gurguddaa fudhateera. Tarkaanfiiwwan gurguddaan fudhate immoo seektara daldalaa kan jajjabeessu. Maaliif jajjabeessa? Akkamitti jajjabeessa? Keessattuu fichisiistonni oomishaalee kan amma asitti argine kan akka zayitii uummanni keenya bal'inaan fayyadamu kana gabaa gurraacha yookaan black market irraa doolaarii mataa isaaniitiin kan fichisiisaa turan. Yeroo ammaatti garuu fooyya'insi dinagdee gooroo kun sharafa kana walitti sikse malee qarshii miti tajaajila alkool godhe. Kanaaf kun carraa guddaadha seektara daldalaatiif. Kanaaf gabaan ayyaanaa kun akka tasgabbaa'ee deemuuf biroon daldalaa qooda fudhattoota adda addaa wajjiniin bal'inaan hojjechaati kan jiru. Cinaa kanatti immoo daldalli seeraan ala yookaan immoo guddina biyya kanaa warra hin barbaanne fooyya'insa dinagdee biyya kanaa kan hin barbaanne immoo qaxxaamuraan sooramuudhaaf
uummataa fi mootummaatti walitti dalga gorsiisuudhaaf hojiileen hojjetameen oomisha tokko tokko irratti qaala'insa raawwatamaa ture hordoffii cimaadhaan to'annoo gooneen tarkaanfiis fudhachaa tureerra jechuudha. Haa ta'uutii irra caalaa daldalaan keenya karaa mana maree isaatiin mari'atee uummata kana keessaa waan ba'eef ofiifis waan gurguruu qabaatellee waan bitus waan qabuuf itti gaafatamummaan itti dhagahamee daldalaan baay'eensaa oomishuma duraan gatii itti beesan gatiidhuma duraanitiin haalli itti gurguraa ture jira jechuudha. Jara kana maqaa biiroo daldala Oromiyaatiin akkanaa galateeffattanan barbaada. Maaliifi lammii ofirratti waan rakkoo dhufe fakkeessanii olola kaasanii zayitii kaleessa qarshii 1,000 kan 50 gurguramaa ture har'a doolaarri jijjiirameera jechuudhaan hanga 1,800 wal gurguran jiru. Kana tarkaanfiidhaan sirreessina amma jidduu isaatti iddoo isaatti deebi'eera. Kanaaf kara baazaarii kanaatti yeroo deebinu magaalaan Shaggar yeroo hundumaa keessattuu kallattiiwwanii fi ergama biiroon daldalaa qabate yookaan aangoo qaama raawwachiisaatiin itti kennamu keessattuu qaala'insa uummata qoru furuu keessatti gahee durummaa baachaa tureera. Interpreneura baasuudhaaf leenjii interpreneurshipii kennuu keessattis gahee durummaa isaa ba'aa tureera jechuudha. Akkasumas tarkaanfii daldala seeraa fudhachuu keessatti gahee mataa isaatii ba'eera. Har'a immoo jala bultii ayyaana bara 2017 sababeeffachuudhaan oomishtoonni baadiyyaadhaa oomisha qaban karaa waldaalee isaaniitiin oomishtoonni kilaastara qonna magaalaa keessaa oomisha qaban karaa waldaatti gurmaa'aniitii fi karaa dhaabbata daldalaa isaaniitiin akkasuma immoo oomishtoonni industirii qaban industiriiwwan adda addaa keessatti oomisha nyaataa irratti fayyadame baazaarii kanaan gatii madaalawaadhaan uummata naannoo Oromiyaa kutaa magaalaa Furii qofa osoo hin taane uummata magaalaa Finfinnee kondominiyeemii manneen waliinii nu marsanii jiran kana hundaaf karaa ta'uu danda'uun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf asitti dhiyaateera. Kanaaf waajjira daldalaa magaalaa Shaggar ammas galateeffachuun barbaada jechuudha. Egaa oomishtoonni fi daldaltoonni asitti dhiyeessitanis gabaa ayyaanaa kana uummanni keenya biyyi keenya karaa tasgabbii qabuun ayyaana kana dabarsuu akka dandeenyuuf gatii madaalawaa karaa hawwataa ta'een oomisha keenyas nuufis karaa ittiin beeksisnee gabaa dabalataatti argachuu dandeenya. Akkasuma Dr. Tashooman jedhan yeroo tokkotti oomisha takkittii qabnu irratti gatii dabaluudhaan odoo hin taane kan duroom maal akka qabnu maal akka oomishnu ammam akka geenyu qulqullinaan baay'inaan argama isaatiin kana erga uummata keenyatti beeksisnee booda waan har'a gadi qabnee gurgurreen boru gabaa guddaa arganna. Guddinni guddaan kan dhufu sana booda jechuudha. Kanaaf karaa promooshinii isiniifis ta'uu danda'uun uummata wajjiniin walitti dhiyaanne ayyaana kana karaa gammachuu qabuun karaa tasgabbii qabuun waliin jiraachuudhaan duudhaa uummata keenya Oromoo keessa jiru duudhaa biyyi Itoophiyaa qabduun haala kanaan dhiyaachuutu itti jiraata. Kana qofaa miti magaalaan Shaggar potenshaaliin qabduu fi Furii irrattis potenshaaliin jiru anis daawwannaan carraa argadheen baay'eetu jira jechuudha. Aannan irratti poteenshaalii guddaatu jira, wanni oomishames jira jechuudha. Killee irrattis kana qofaa miti bal'inaan bahutu itti jiraata. Horii foonii irrattis kan qeeraadhaaf dhiyaatu akkuma jirutti ta'e qalma naannootti uummanni ijaaramee bitatuufis bal'inaan bitachuutu itti jiraata. Asitti dhiyeessuu qofa osoo hin taane walitti hidhamiinsi gabaa akka uumamu bal'inaan hojjetamutu itti jiraata. Oomisha barbaadan magaala kana qofa kan jiru industirii naannoo kanaa hirmaachisuudhaan kan asitti dhiyeessitan akkuma jirutti ta'e guutuu Oromiyaa keessatti oomishni jiru gabaa Shaggariif Finfinneetti aanee iddoo guddaansaa kana jechuudha. Kana fayyadamutu nurra jiraata. Guutuu Oromiyaatti baazaariin kana fakkaatu gabaan sanbataa kana fakkaatu bal'inaan hagayya 24 jalqabee bal'inaan itti deemamaati kan jiru waan oomishaas hin jirre bakkee godinaalee Oromiyaa biraatirraa fudhachuudhaaf oomishaas jiru immoo godinaalee biraatiif walitti hiinee gabaa kana tasgabbeessu ayyaana qofaaf osoo hin taane itti fufiinsa akka qabaatu keessattuu gabaawwan sanbataa keenya cimanii itti fufuu qabu. Amma ayyaanaaf jennee gatii tasgabbeessinee waan bira dabarru itti fufuu qabu. Tokkoffaa daldalaan keenya sila jenne karaa mana maree isaatiin itti gaafatamummaan inni qabu kana keessattuu manneen maree daldalaa uummataa fi waldaalee hawaasa daldalaa isaan bakka buufatee fi mootummaa jidduu ta'anii akka riqichaatti kan hojjetan kan mirgi isaan gaafatan jira mootummaan isaaniif haala mijeessuu qaba gaaffii isaanii deebisuu qaba.
akkasuma immoo waan uummanni isaan irraa barbaadu sana immoo karaa seera qabeessa ta'een uummataaf dhiyeessuutu itti jiraata. Kana manni maree daldalaa bal'inaan kutaa magaalaa hundatti kan mana maree naannoo keessa jirtanis Oromiyaa guutuutti oomishni kun dhiyaachuutu itti jiraata. Hunda imaanaan dabarsu ayyaana qofaaf odoo hin taane gabaan kun itti fufiinsaan akka deemu amsa koon dabarsaa warra kana qopheessitaniif irra deebisee galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadha.